Baga nagaadhaan dhuftan ijoollee kun qophii sagantaa xaabitaatii Waaqayyo nu gargaaree ayyaana saammoo nu baay'isee jennaan har'a barumsa keenya isa 23ffaa fidannee dhufneerraa isinis waan nu dhaggeeffachuuf dhiyaattaniif Waaqayyo sinaa eebbisu egaa unuuni wajjiniin turaatii nu dhaggeeffadhaa jennee jaalala Waaqayyootiin sin kadhannaa nu waliin turaa dubbii Waaqayyoo immoo dhaggeeffadhaa. Egaa ijoollee akkuma beekamu Waaqayyoon kadhachuudhaan sagantaa keenya jalqabnaa anaa wajjiniin dubbisaatii kadhadhaa. Waaqayyo qulqulluu sodaatamaa galatoomi tiksee keenya waan taateef eebbifami cubbuu keenya nuuf dhiisi sagalee kee nu barsiisi sagalee keetiin akka jiraannuuf nu gargaari. Maqaa gooftaa Yesuusiin si kadhanneerraatii. Ameen. Waan anaa wajjiniin kadhattaniif Waaqayyo sinaa eebbisu ijoollee har'a mata dureen nuti barannu dhaqii giiftii keef abboomamii kan jedhudha. Seenaan kun kan inni argamu seera uumamaa boqonnaa 16 irrattidha jechuudha. Egaa eenyu dhaqiitii giiftii keef abboomame akka jedhee fi eenyuun akka inni jedhe immoo walii wajjiniin barannaa jechuudha. Egaa ani seera uumamaa boqonnaa 16 kana isiniif dubbisuun yeroo fudhataa hin danda'u garuu seenaa achi keessa jiru fakkii kanaa wajjiniin wal qabsiisee akkasumas immoo seenaa macaafa seera uumamaa kana keessa jirullee waa'ee Abrahaamiif waa'ee Saaraa waan kanaa durallee barannee wajjiniin wal qabsiiseen seenessee isinitti himaa isin immoo booda dhaqaatii dubbisaatii kana caalaatti hubadhaa jedheen jaalala Waaqayyootiin isin kadhadhaa nu dhaggeeffadhaa gaa. Abrahaamiif Saaraanii seera uumamaa keessatti boqonnaa 12 kaasee seenaan isaanii barreeffamee jira. Namoota gurguddaa turanii jaarsaaf jaartii turanii Abrahaamiif Saaraan namoota Waaqayyo biraa kakuu baay'ee qaban turanii kakuun isaan qaban kun immoo maatiin keessan hin baa'atu ijoolleen keessan akka cirrachaa baa'atu akka urjii waaqarraa lakkaa'amanii hin dhumanii kan jedhu kakuu gurguddaa kan Waaqayyo biraa qaban namoota akkasii turan. Egaa Abrahaamiif Saaraan utuu kakuu gurguddaa kana baatanii garuu mucaa tokkoyyuu hin qabanii turan. Isa duwwaan mootuun ta'in Abrahaam nama naannoo waggaa 90, Saaraan immoo nama naannoo waggaa 89 turan. Kanaaf gaa mucaa kana booda godhanneetu kakuu Waaqayyoo nuuf raawwata jedhanii waan yaadaa turan natti hin fakkaatu tarii gaa yookiin immoo shakkaa turan illee ta'uu danda'a. Sababiinsaa Waaqayyo waan baay'ee kakateeraa fi isaan garuu kakuu Waaqayyoo sana argaas hin jiranii umurii isaanitti ijoollee godhatanis immoo darbeera. Egaa akkuma natti fakkaatutti Abrahaamiif Saaraan yeroo seenaan kun raawwate abdii kutannaa keessa turanii yookiin immoo kara abdii kutannaatti adeemaa turan ta'uu danda'a. Saaraan guyyaa tokko yaaddeetu yaadi tokko isheedhaaf dhufe. Yaadi kunis maalinni mucaa Aggaar jedhamtu kan mana ishee keessa jiraattu tokko Abrahaamiif haadha manaa gootee kennuufi yaadde. Aggaar eenyudha jettu ta'a. Aggaar gaa sagalee Waaqayyo akka nutti himutti hojjettuu Saaraa turte. Mana Saaraa keessa teessee kan Saaraa gargaartu, kan Saaraaf ergamtu, kan Saaraaf abboomamtu, kan Saaraa tajaajiltu nama akkasii turte yookiin hojjettuu Saaraa turte Aggaar. Aggaarii sagalee Waaqayyoo kan inni nutti himu nama biyya Gibxii ta'uu ishee nutti hima. Egaa namoonni sagalee Waaqayyoo barsiisan tokko akka dubbatanitti tarii Saaraan kan isheen Aggaariin argatte yeroo biyya Gibxii beelaaf dhaqxe yeroo sana Aggaariin kennaa godhaniifi kennaniifiitu fidatteetu dhufte ta'a jedhaniitu yaadu namoonni. Gabaabaadhumatti Aggaar
hojjettuu biyya Gibxiitii dhuftee mana Saaraa jiraattu nama Saaraaf ergamtu turte. Egaa Saaraan ilaaltee umuriin mucaa godhannaa ishee waan darbeef haalli ishees waan fakkaachuu dideef Abrahaamii wajjiniin mari'atteetu Aggaariin fuudhi. Aggaarirraa immoo mucaa godhanna ta'a. Yoo mucaa Aggaarirraa immoo godhanne isa ilma koo godheen guddifadhaatii jetteetu yaaddeetu Abrahaamiin mari'attee Abrahaamis yaada ishee kanaa wajjiniin walii galeetu Aggaariin akka haadha manaasaatiitti fudhatee jechuudha. Egaa Aggaar immoo umurii mucaa godhatan keessas turtee egaa Waaqayyosh immoo mucaa kenneefi ulfaa ta'uu ishee barte. Egaa Aggaar ulfa ta'uu ishee yeroo bartu anis haadha manaadhaa jetteetu yaaduutti kaatee Saaraa ishee ergamtuuf kana giiftii ishee kana abboomamuu diddee jechuudha. Egaa ulfa ta'uu ishee bartee jedha sagalee Waaqayyoo Saaraa tuffachuutti kaatee dhaggeeffachuu diduutti kaatee abboomamuu fi diduutti kaatee jedha. Egaa yeroo kun ta'u maaltu uumama jettanii yaaddu ijoollee? Mana tokko keessaa namoonni yoo waliin dhaggeeffatan ta'ee, namoonni yoo wal tuffatu ta'ee, namoonni yoo waliin kabajan ta'ee, nagaamoo jeequmsatu buufatattanii yaaddu? Eeyyee, akkuma isin jettan jeequmsatu buufataa, jeequmsatu immoo mana sana keessa jiraataa jedheen yaada. Egaa akkasuma ta'e mana Abrahaamiif Saaraa keessatti jeequmsa guddaatu ta'e. Sababiinsaa Aggaarii Saaraadhaaf giiftii ishee Saaraadhaaf abboomamaa hin jirtu. Isheen diduunii ergamuu fi diduutti kaatee egaa sababii kanaaf Saaraanis immoo hammaachuutti kaatee jechuudha. Namni tokko yeroo mana keessaa hammaatu namni isaa wajjin jiraatu sinillee itti hammaachuu danda'a. Kanaaf dubartoonni kun lamaan Aggaarii fi Saaraan wal loluutti ka'anii jechuudha. Sababiin isaa immoo sababii Aggaar giiftii ishee Saaraatiif kabaja kennuu yookiin abboomamuu diddeef ture. Yeroo kana ta'uu Aggaar baay'ee waan itti ulfaateef hammeenyi Saaraa waan baay'ee itti ulfaateef baqachuu yaadde. Kanumaan kaateetu karaarra buuteetu mana Saaraa keessaa badde. Egaa nama biyya Gibxiiti isheen ulfadha. Kanumarratti ka'ee nan deema mana kanaa jetteetu baatee deemuu barbaaddeetu hin deemte hin baddeetu lafa gogaa keessaa adeemuutti kaate. Utuma lafa gogaa kana keessa kophaa ishee adeemtuu ergamaan Waaqayyoo itti dhufeetu Aggaar eessaa dhufte? Eessa dhaqaa jirtaa jedheetu ishee gaafate. Aggaar eessaa dhuftee? Eessa dhaqaa jirtaa jedheetu ishee gaafate. Gaafanni akkas jedhu Aggaar maal jettee? Ani giiftii koo Saaraa jalaa baqadheen adeemaan jira jetteetu itti himte. Giiftii koo Saaraa jalaa baqadheen adeemaan jira jetteetu itti himte. Ergamaan Waaqayyoo immoo maal jedheeni akkuma sarratti dubbifattanii deebi'ii giiftii keetti gali gad of deebisii harka ishee jala bulii ittiin jedhe. Hin yaadattu yoo ta'e akkuman sila isinitti himee wanti nagaa mana Saaraa Abrahaam jeeqee Aggaar abboomamuu diduu isheeti. Aggaar dur gaafa Saaraaf abboomamtu yeroo gadi jettee giiftii ishee kana kabajjee jiraattu nagaadhaan jiraachaa turan. Amma garuu Aggaar ulfa ta'uu ishee waan barteef Saaraa giiftii isheef waan abboomamuu diddeef jeequmsi mana isaanii keessatti uumamee jechuudha. Egaa ergamaan Waaqayyoo immoo maal jedhe Saaraadhaan Aggaariin deebi'i giiftii keetti gali. Giiftii keetti deebi'ii gali. Gad of deebisii harka ishee jala bulii jedhe. Gadi of deebisan jechuun abboomamanii nama tokkoo fi ergamanii
jiraachuu jechuudha. Dhaqiitii akkas godhiitii mana giiftii keetti deebi'iitii jiraadhuttiin jedhe. Kanumaan Aggaar abboomamteetu mana Saaraa dhattee mucaa ishee sanas immoo nagaadhaan hin godhattee mucaan isheen godhatte sun immoo maqaansaa Ishmaa'eel jedhamaa ture. Ishmaa'eeliin godhatteetu gaa manuma Abrahaamiif Saaraa keessaa abboomamtee fi gadi jattee gad of qabdee jiraachuutti kaatee jechuudha. Yeroo isaan waliif abboomamanii wal dhaggeeffatanii jiraachuutti ka'an kanaa mana isaanii keessatti nagaatu ta'ee mucaan hin dhalatee hin gammadanii yeroo nagaa qabaachuutti ka'an jechuudha. Jireenya keenyaaf maal barannaa? Seenaa kanarraa waan baay'ee barachuu dandeenya. Itti deddeebinees immoo torban sadan dhufuuf barachuun keenya hin oolu. Waan tokko seenaa kana keessaa waan tokko waan nuun barachuu qabnu namoota aboonuu irratti qabanii fi abboomamuu baruu qabna. Egaa akkuma sila isinitti himee ture sababiin jeequmsa mana Abrahaamiif Saaraa Aggaar abboomamuu diduu ishee ture. Egaa sababii sanaan manni sun jeeqamee nagaan sun jeeqameetu Aggaarillee hamma isheen baddutti Saaraanillee hamma isheen hamminooftutti ga'ee ture jechuudha. Egaa seenaa kanarraa nuti har'a jireenya keenyaaf maal baranna yoo jenne namoota aboonuu irratti qabaniif abboomamuu qabna. Seenaa kana duwwaa immoo miti sagalee Waaqayyoo keessaa Roomaa 13:1 irratti namoota aboo qabaniif abboomamaa jedha sagalee Waaqayyoo. Egaa ijoollee nuti namoota unuun irratti aboo qabaniif yeroo hundumaa abboomamuu qabna. Yeroo nuun namoota aboonuu irratti qaban kanaaf abboomamnu nagaatti jiraannaa manni keenyas nagaa qabaataa jechuudha. Eenyutu aboo guddaa anarratti qabaa yoo jennee immoo of gaafannee biyyi lafaa aboo adda addaa sadarkaa adda addaadhaanii aboo qabaachuun jira biyya lafaarraa. Waaqayyo gaa aboo isa guddaa kan qabu Waaqayyodha. Waan hundumaa irratti waan argamuu waan hin argamne irratti kan aboo qabu Waaqayyodha. Egaa Waaqayyo aboo isa guddaa kan qabu isadha jechuudha. Kanaaf anaaf isin Waaqayyo isa aboo guddaa qabu kanaaf abboomamuu qabna. Sababiinsaa luqqisii nuti sila Roomee 13:1 irratti barannee warra aboo qaban hundumaaf abboomamaa waan jedhuuf Waaqayyo aboo guddaa waan qabuuf Waaqayyoof yeroo hundumaa amma ayyaanni Waaqayyo nu gargaare abboomamuu fi bitamuutu nurraa eegamaa jechuudha. Adda biraawoo eenyutu aboo narratti qabaa jettaniitu gaafattu ta'a. Namoonni aboo isin irratti qabdan keessumaa barumsi kun kan inni qophaa'ee ijoolleedhaaf waan ta'eef namoonni ijoollee irratti aboo qaban tokko maatiidha. Haadhaaf abbaan keessan yookiin immoo namoonni isin guddisan akka haadhaaf abbaatti ta'anii isaan isin irratti aboo qabu. Aboo kana immoo kan kenneefi Waaqayyodha. Waaqayyo akka isaan qajeelchanii isin guddisaniif maatii keessaniif Waaqayyo aboo kenneeraafi waan ta'eef maatii keessaniif abboomamuuf dhaggeeffachuun isinirraa eegamaa jechuudha. Adda biraa namoonni nuti abboomamuu fi qabnu namoota waldaa kiristaanaa bulchan. Luboota waldaa kiristaanaa keessa jiranii yeroo isaan nu barsiisan akkaataa jireenyaa irratti yeroo isaan nu qajeelchan dubbii sagalee Waaqayyoo yeroo isaan nutti himan isa dhaggeeffannee abboomamuu fiitu nurraa eegamaa jechuudha. Kanaaf gaa namoota waldaatti isin barsiisan luboota keessan yookiin immoo namootuma waldaa keessaa hojii Waaqayyoo hojjetanii fi abboomamuutu nurraa eegama. Adda biraa kan nuun abboomamuu fi qabnu kan aboon kennamee fi mootummaadha. Sagalee Waaqayyoo akkuma sila jenne Roomee 13:1 irratti Waaqayyotu warra bulchanii fi aboo kennee jedha.
nama hundumaaf, maatii keenyaaf, luboota waldaa kiristaanaaf akkasumas immoo mootummaadhaaf kan aboo kana hire Waaqayyodha. Aboon kun immoo namni hunduu akka inni walii galee nagaadhaan walii wajjiniin jiraatu godhaa jechuudha. Kanaaf namoonni adda biraa nuti abboomamuu fi qabnu mootummaa biyya bulchuudha jechuudha. Mootummaan biyya bulchuu yeroonni seera baasu, yeroonni waan adda addaa nutti himu mootummaadhaa fi abboomamuu qabna. Akkasumas immoo poolisii adda addaa keessumaa poolisii qajeeloo fi kan Waaqayyoon sodaatan yoo ta'ani namoota seera bulchan, namoota seera eegsisan, abbaa murtii, poolisii namoota akkasii fi abboomamuutu nurraa eegamaa jechuudha. Egaa ijoollee namoota baay'eetu aboo isin irratti qabaa. Aboo kana immoo kan kennee fi Waaqayyodha. Egaa yeroo isaan waan qajeelaa fi waan sirrii isinitti himan isaaniif abboomamuutu isin irraa eegama. Anis immoo akka nama maatii qabu tokkootti namoonni aboo narratti qaban jiru Waaqayyoo gaditti isaaniif abboomamuutu narraa eegama jechuudha. Gaaffii tokko gaafattu ta'a. Yoo namni na abboomu sun waan hamaa na abboomi maalan godhaa jettu ta'a. Innis sagalee Waaqayyoo keessatti barreeffamee jira. Macaafa ergamootaa keessatti seenaan akkasii hin jira. Guyyaa kaan hin barannaa. Egaa namoonni waan sagalee Waaqayyoo wajjin waliin galle yoo nutti himan isa diduun hin danda'ama. Diduus hin dandeenya. Inni diduunis immoo cubbuu miti. Kanaaf namoota aboo qabanii fi namoota waan qajeelaa nu gorsan dhaggeeffanneetu abboomamnaaf jechuudha. Kanaaf ijoollee jireenya keenya keessatti Waaqayyoof, maatii keenyaaf, barsiisota keenyaaf, poolisiif, warra mana murtiif, mootummaaf, namoota akkasii, namoota aboo nurratti qabaniif yeroo hundumaa abboomamuun nurraa eegamaa jechuudha. Yoo abboomamuu dinne immoo akkuma manni Saaraa fi Abrahaam jeeqamee, Haggaaris baddee, Saaraanis aartee akkuma kana jeequmsatu ta'aa jechuudha. Garuu yoo nuu walii abboomamnee wal dhaggeeffanne nagaadhaan, gammachuuf jaalalaan walii wajjiniin jiraanna. Egaa ijoollee barumsi ani har'aa isiniif qabu kanumadha. Waan dhaggeeffattanii fi Waaqayyo baay'isee isinaa eebbisu. Itti fufnee immoo faarfannaa akkasumas immoo kadhannaadhuma walii wajjiniin kadhanna. Faarfannaan isinii faarfadha. Warra aboo qabuuf abboomamnaa, kan seera eegsisaniif bitamnaa. Warra aboo qabuuf abboomamnaa, kan seera eegsisaniif bitamnaa. Waaqayyo kenneeraa fi aboosaa, akka isaan eegsisaniif seerasaa. Waaqayyo kenneeraa fi aboosaa, akka isaan eegsisaniif seerasaa. Yommus jireenyi toora qabaata, namni hunduu nagaattis jiraata. Yommus jireenyi toora qabaata, namni hunduu nagaattis jiraata. Warra aboo qabuuf abboomamnaa, kan seera eegsisaniif bitamnaa. Waaqayyo kenneeraa fi aboosaa, akka isaan eegsisaniif seerasaa. Waaqayyo kenneeraa fi aboosaa, akka isaan eegsisaniif seerasaa. Yommus jireenyi toora qabaata, namni hunduu nagaattis jiraata. Yommus jireenyi toora qabaata, namni hunduu nagaattis jiraata. Maatii koof kennameera aboonii, karaa qajeela akka agarsiisanii. Maatii koof kennameera aboonii, karaa qajeela akka agarsiisanii. Lubootaaf kennameera aboonii, karaa Waaqayyo akka barsiisanii. Lubootaaf kennameera aboonii, karaa Waaqayyo akka barsiisanii. Dhaga'uun naaf malaa gorsa isaanii, karaa qajeelarroo na buusanii.
dhaga'uunnaaf malaa gorsa isaanii karaa qajeelaarroo na buusanii maatii koof kennameera aboonii karaa qajeela kana agarsiisanii lubootaaf kennameera aboonii karaa waaqayyo akka barsiisanii dhaga'uunnaaf malaa gorsa isaanii karaa qajeelaarroo na buusanii dhaga'uunnaaf malaa gorsa isaanii karaa qajeelaarroo na buusanii. Waan dhaggeeffattaniif waaqayyo isinaa eebbisu ijoollee. Egaa barumsa keenya goolabuudhaa fi waaqayyo hundumti keenya namoota aboo nurratti qabaniif akka nuun abboomamnu nurraa dheegaa, akka nuun bitamnuufis nurraa dheegaa. Namoonni kun akkuma isinitti himee waaqayyo waaqa aboo hundumaa qabudha. Isaaf bitamuun nurraa dheegama. Namoonni immoo sadarkaa namaatti immoo kan aboo nurratti qabanii maatii keenya, warra biyya bulchan, warra seera dheeksisan, warra akka abbaa alangaaf poolisii, akkasumas immoo barsiisota keenya fi namoota waldaa kiristaanaa bulchan. Namoota kanatu aboo nurratti qaba. Isaaniif abboomamuun nurraa dheegama. Waaqayyos kana nurraa barbaada. Waan nu dhaggeeffattaniif waaqayyo sinaa eebbisuu. Egaa barumsi kun jireenya keessan keessatti geeddarumsa hin fida jenneetu amannaa. Itti fufnee kadhannaa gooftaan keenya nu barsiisee walii wajjiniin kadhanna. Yaa abbaa keenya waaqarra kan jiraattu, maqaan kee haa qulqullaa'u, mootummaan kee haa dhufu, jaalalli kee waaqarratti akka ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u. Kan nu ga'u biddeen keenya irraa nuuf kenni. Yakkaa keenya nuu dhiisi. Nus kan nu yakkaniif akka dhiisnu. Qorumsatti nun galchiin. Hamaa nu oolchi malee. Mootummaan kan keetiyoo. Humnis galannis bara baraan. Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu ijoollee.